الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. سمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعظها كل الأوام. سمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعظها كل الأوام، يا ربي أعظها كل الأوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك مسلم توني وندي بقى أيانا إذا الفطر نجا نجيس نتشو بربادة. عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك بقى أيانا عيد الفطر جيسان ورحمة كان سومن ربي وهاتا سليمانو ورا كنا أسكاي أزدبو ده كما كتيرون تفوتوا ربي وهاتا يسوع بقيت جيسان نتشو بربادة. عيد مبارك، عيد المبارك، عيد مبارك. ورا برنا خبره دو ربي سناتا يسوع سومنا جيساني ربي سين راقبلو أكذا تقبل الله منا ومنكم. Akka beekamutti inni alfitrii kuni mallattoonni beekamuun keessaa takbiirtaadha. Ijoolleen amma waliin argamnu tuni ijoollee maayaati. Ijoollee maaya qalloodhaati. Qalloo haa maqaaf jenna malee gabbattu beeyta. Ijoollee gabbattuudhaan ammoo mee takbiirtaa iidaa takka fataa zinaa goonaa hordoftoonni isaan hordofanii bakka takka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا يا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده نصر وحده وهزم عبده وعز جنده وهزم العذاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم. akkuma takbiirtaa jenneen gaaffii takkaatu waan tana naa dhufe osuma takbiirtaa jechuu jirru Usaamaan gaafadha. Meeti Ramadaanni kun dabruun tun akka namaa hidhaabee si fakkaatti moo akka nama ka duraanii taa'u jiru hidhaabee si fakkaatti moo akka nama raahaan takka irra dabartee bakka akka nama raahaa keessaa bee yeroo cinqi takka seenee mee maal si fakkaata? Akka nama raahaan takka irra dabartee cinqi seenee na fakkaate. warra kaman raatan itti fufu rabbi nu haa taa'us. Amiin amiin. Warra Ramadaanni kun raasaa irra dhiifate rabbi nu haa taa'us. Amiin amiin amiin. Mee akkamitti akkas si fakkaata? Akka itti akkas na fakkaatu Ramadaana kana rahaa takkaan deema milkii takkaan bakka gammachuu takkaan qaba dasii takkaan keessa qabu. Amma egaa inni qote yaadaan na seene bakka inni waasa milkii tana numa garraa'e. Gammachuu takkaan na gubba'ee takkasaa tanaan dhabuu deema na fakkaata. Saniifuu amma ta'e dura birra nu haa deddeebi'u. Warra rabbi akkana irra deddeebisee waan inni qabu irra dhiifate nu haa godhuun jira. Amiin amiin. Warra milkii isaa irra dhiifatee qote nu haa taa'us. Amiin amiin. Jaafara Toomaas si dhagaame. Gammachuu takkaan na dhagema. Gammachuu takkaan na dhagema alhamdulillah. Akka waan khayrii isa keessa ruutaan aggizeeni fi inni bihe
dhiifne gizee inni bee khayrii tana dhiifnu jetii yaaddee rabbiin warra dhiisu rabbiin nu taasisiniin jaa rabbi warra dhiisu rabbiin nu taasisin alhamdulillah kanamaaf waan kanaan qabaasala. Mee mu'aazi yaatoo gammachuu moo gaddaas dhagahameera? Taaziya ta'isa moo har'aan tana aruuza ta'isa mee? Guyyaa har'aan tanaa kana garuu asin geen alhamdulillah rabbil alamin. Garuu guyyaa soomanni kun asin geen kun har'aan tana hedduu nagaddisiise bakka guyyaa kana dhiiroo akkamii as boodaaf garuu hamtuu as boodaa tanallee akkuma soomanaa kana na dhiisii tadhaan bakka karadha. Garuu warra Qaceelloo tanuma akka soomanaa tana waliin naaf haa dhaabu. garuu ammaan tana fuula hiduraaf illee yaa rabbi hamtuu irraan eegi akkuma sobaatii soomanaa baatii araaramaa tanaan akka toobachiiftetti as booda illee waa toobaa isaa tanaan alaafisii tanaan karadha nama hundaaf illee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana warra akka yaadee maadii kana faarra qixanii funoo isaa isuma bichaan mul'ata akkam. Higaa namuma aruuza irra seeneef isaa tokko. Dhiiroo waan kana akka ibseerra naan galitti hin jiru. Mee har'aan tana mee maaltu kasi gammachiiseeti? Ramadaanni dabruu tanaaf akka gammadde? Lakki guyyaarraa na gammachiise. Gammachuu sirri sooma guyyaa furaa waan ta'eef. Wanni akkas taateef har'a guyyaan kun guyyaa ayyaana hin guddaa waan taateef. Bakka ayyaana bakka Iida alfitrii jaamee han beekamu keessa kana jechuudha. Saniifuu lakki sanumaafuu itti gammanna bakka Iida kana hedduu gammachuu tokko bakka qabnaa jechuudha. Ramadaanni dabruun kun xiqqoollee sin gaddisiif. Ay hedduu tokko na gaddisiise. Wallaahi hedduu tokko. Bakka inni gammachuu takkaan deema. Keessa Gaddaaf dubaa amma gaddaa fi gammachuu wal keessa sittee furmaanni maali? ammaaf gammachuu ammaaf gammachuu ammoo boriif hedduu tokko bakka waan kutee jiruuf har'a waan ayyaana taateef gammachuudha bakka. Saniifuu furmaanni amata hedduu ramadaana kana rabbi nurraa deddeebisuu jechuudha. Eewwa akkasi. Namni gammachuun irraamuu mul'attu warra heddummaatee jira. Maarufeen dhaamsanuuf haa dhaamu. Ramadaanni dabruu kanaaf ramadaana kanaas akkuma nu gorsaa beetti qaceelloo akka ramadaanaa san itti fufuu qabna moo as booda cheenjii ta'uu qabnaa waan ati nu dhaamsu sirraa dhageeffan. Dhaamsini naan mataa fayyarraa kaasee hiriyoottan kiyyaanaafis dhaamuu barbaadu. Gammachuu akka soomanni nurra dabree tan harkachuudhaaf qaceelloo rabbi waliin nu haa dhaabu. Akka amma yeroo silaa imaan akka as keessatti harkannee kana yeroo amma isachi dabarsine ta'ee jechuun fuuldura keenyaafis kana waliin nu haa dhaabu irratti ifachuu qabna jechuudhaan mataa kiyyaafis ni illee dhaamuu barbaada. Ayyee taate dubaan marra hogga galle taziyee tatteenya maaruus. Gammachuu Iida guyyaa gammachuu ayyaana keenyaa tatteenya malee alhamdulillaahidha. Yeroo fuulduraatiifis nagaa waliin nu haa fidu gammachuu tatteenya malee taziyaan teenya mati. Ramadaanni dabruuf illee xiqqoo gadduu hin qabnu xiqqishullee. Jechuun fayyaadhaan nurra dhufee nurraa dabruu kanaaf alhamdulillah jennee itti gammaduu qabna. Garuu immoo jaalalaa fi waan hunda qaba yeroo soomanaa jettee soomana keessa gammachuu namni wal jaalataa si wal fadhaasi sanuma ta'e jechuudha. Akkuma walii galaattuu eegaa nagaan nu dhufee nagaan kadabru ta'e alhamdulillah jennee gammachuu teenya irra gayyaanee akka ajaa'ibaatti alhamdulillah jechuu qabna. Akkasitti warra baranaa kabaree hedduu nu haa godhu jennee du'aan teenya tan waaqota ta'uu qabdi jechuudha. Ammaan tanaas obboleessa keenya Caalaa Massaafir Raayii dhaamsa dhageeffanna. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gammachuu irraa tana akkuma itti jeefsuu wallaalee garuu soomanni kun akka maletti bakka na dinqisiisu jira. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin warra khayriileen akkasitti gaarraa khayrii keessa rakkana sana warra harkuus rabbiin waa godhu fayyaa teenyattis akkasii umriidhaas garuu rabbiin waa dheereessu warra ammoo shayxaana kanatti ammoo gabboos diinagdee kanaas warra beeku rabbiin waa godhu warra lubbuu tana jalaa fedhii lubbuu tana jalaas hiddatee deemu akkasitti jihaada lubbuu tana irrattis warra dalagu rabbiin waa godhu akkasuma nu hundinuu bagatti isin ga'e kanuma yaadanii hin barbaadu akka ammoo asii gayyaadee shayxaana wajjin makamnee xiqqaa guddaan keenya
akka ifeeguu qabnu waan keessaa baane kana soomana waggaa inni sana akkanuma gabbaaneef soomana iidne inni magaddeemne waan hin taane dalagu otoo hin taane qaamaa qalbiidhaan ifeeguudha qabnaan jaagaruwan. Namoota jajjabaadhaan nu keessatti argama. Sheekaniin nu keessa jira. Isaanirraa dhaamsa waliin dhageeffannaa warra akka shee baadirfaa jiraamee maal nu dhaamtan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من خيسة ولي قبم تم مسجد ولي قبم نتون نرى ديمتون أكان نقد سيفتيج أخباتين قمتشو باتين راحتون نمر راديمون أكان نقمت سيفتيج وكما تغييات راحة باتين رمضاناتون باتين تان نمون وبيتان الداد ديج ما سومني بانان ران سنبات اما الرماو باتت نموت وجيني اركيچ اكسما باتي راتون نرا ديمو تنا اكا نغديسي سچ صحابني رضي الله عنهم اكم تانسان اوغو سومني بي يا رب غدني چلا باتي جاغوتو يا رب نو راقي بلي جاني باتي جاغوتو ربي ثاني حدثن عبادة كتتبان تن dhaabbata akkatti itti ba'an tana baatii jaaguutuu yaa rabbi nurraa qeebali jaaniiti baatii jaaguutuu rabbi isaanii kadhatan akkasuma ammaas hoggaa walqinii tokko hafe baatii jaaguutuu yaa rabbi nagiyaan itti nu eegii nagiyaan itti nu eegii nu geessi nu soomansiisi raasan nu agarsiisi gammachuu san guyyaa tokkichaa qaalii san nu qunnamsiisi jaaniiti baatii jaaguutuu rabbi isaanii kadhatan jechuudha nutis saabotatti hidhachuun nurraa barbaachisa akkasuma soomanii nurraa deemuun dhugumaan nu gaddisiisee jira wanni nurraa barbaachisa hogga gallalle yaa rabbi nurraa qeebali jechuutu nurraa barbaachisa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eega jenneen booda akkasuma obboleessa keenya Tuujii Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الرئي داميري قويا رانتنا قودا فباية قمنا أنا قفصون تاي مسلمون هندي الدنيا رجل قمدي ديرت اللي باني ركال مسألة ورى برنا خبره الدوداية warra gartee waan keessa baanis dagachuun gaarii mi baatiin dabarte tun baatii kudha takka booda dhufti malee kudha takka duran dhuftu baatii kudha takkan tana keessatti ramadaana kana keessa qaama dhiqanne shaawara jaanii ni bar qaama dhiqannee baatiin tun yoggaa baate yoo dhukkee dhaallaa qanne ijoollee gammanatti wanta taatanii beeytanii mee gizee haati jiidhatti dibdee huccuutti heeyse gizee laga baate dhukkee laaqatte facala haati haadhan aarsitu ijoolleen ramadaana kana keessa akkasitti hubannee dhiqachaa baane gaafa ramadaanni beemmoo yoo ahwaalli keenya jijjiirame bara bakkuma jirra nuti qaamaan bakka jirra ahwaalli keenya yoo jijjiirame rabbiin nutti aaraa warra rabbii keenya ofii gammachiisu rabbi nu haa taasisu ammoo takka icciti hidhatti osoo salaatu jiru dubbii jajjabduu beekta amma ganama kana subii wanti gallakkifama jedhan maqaa isaanii shayxaanni jechuu ganama kana subii gallakkifama jedhan akka jaanitti akkas ganama kana subii gallakkifama jedhan ajaa'iba waan sitti ta'u gara koteen garra maduree garuu faca'ee jira asirraa qabatee dirree irraa galaan manatti nama kana hunda mana galee waa keessa kaasa dhalaas dhiiraas akkuma beekamutti jechuudha yeroo kana maal ta'uu qabna irraa of tiisuu qabna amma isin guututti ijoollee maayee dubbattuuti akkam eeggan ammallee ijoollee maayaa imaan ajjaaniin tokko gammachuun iida ta'uuf hin gammadee salaatuuf illee isin wajjin ijoollee maayaa gabbattuuti wajjin soomana kana asitti dhuma isaa asitti iida godhuu kiyyaaf hedduu gammachuu guddaan dhagahame warra baranaa habara hedduutiin isin hin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunooti gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya isiniis dhaamsa amma akkatti nu dhaamamaa ture kana warratti fayyadamu naa fi isiniis rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.